Hojii onlaayinii egaa bilbila keessan fayyadamuudhaan haala isin akkuma TikTok irraa viidiyoo daawwattan egaa viidiyoo ilaalaa qarshii argachuu dandeessan viidiyoo qofa daawwachuudhaan egaa haala isin doolaara itti argattan jechuudha. Hojii onlaayinii baay'ee bareedaa ta'ee bilbila keessanii fi intarneeta yookaan daataa bichaa qabaachuun sirra jiraata jechuudha. Appiin kun haaraa bahee appilikeeshinii kana fayyadamuudhaan egaa bilbila keessaniin haala isin akkuma YouTube fi Facebook irraa viidiyoo ilaalaa jirtanuu appii kaarra seentanii akkaawuntii mataa keessanii banattanii viidiyoo ilaaluudhaan qarshii yookaan doolaara isinii kennaa jechuudha. Doolaara kana walitti qabachuudhaan argachuu dandeessu jechuudha. Gara baankiitti akkasuma irraa fudhachuu dandeessu jechuudha. Hanga dhuma viidiyoo ilaa akkasuma walitti qabattanii maallaqa irraa baafachuutiin isin agarsiisa viidiyoo kana keessatti jechuudha. Kanaafuu hanga dhumaana hordofaa isiniin jira. Appilikeeshinii kana haala akkamiin akka appii isa oriijinaala daawunloodii godhattanii akkasuma banattanii itti fayyadamtan isin agarsiisa. Namoonni haaraa taatan gara barnootaa deemuun duratti namoonni haaraa taatan chaanaaliin koo sabiskiraabii gochuudhaan viidiyoon kun akka namoota hedduu bira gahuuf laayikii fi sheer godhaa isiniin jira. Appii kana namoota baay'ee itti fayyadamaa jira. Gara nama 100 olitti daawunloodii godhatee akkasuma haaraa bahee namoonni hanga hunaa buuftanii itti fayyadamaa hin jirre hanga hunaa hin argine yookaan itti fayyadamaa hin jiraatin. Viidiyoo kana keessatti haala isin appilikeeshinii isa oriijinaala daawunloodii godhattanii akkasuma itti fayyadamuu banattanii akkaawuntii isaa buufattanuu isin agarsiisa jechuudha. Kana egaa appii isaa oriijinaala argachuudhaaf viidiyoo koo isuma daawwattanuu viidiyoon koo jala bakka diskiripshinii yookaan bakka komentii diskiripshinii yookaan immoo komentii jala isinii ka'a. Bakka kana yeroo isin tuqxan gara appii yookaan immoo gara Google Play Store appii isaa oriijinaala isin geessaa jechuudha. Liinkii isaa viidiyoo kana jala seentanii diskiripshinii jala yeroo irra tuqxan gara Google Play Store bakka isin irraa daawunloodii godhattanu isin geessaa jechuudha. Appii isaa kana asirratti haala kana isin ba'a gara Google Play yoo bilbila keessan akkasuma iPhone yookaan immoo bilbiloota maqaa biraa ta'e Samsung hin taane yoo Samsung ta'e Google Play Store irraa daawunloodii godhattu jechuudha. Bakka Google Play kana irra yeroo isin tuqxan gara Google Play Store isin geessaa yoo immoo bilbilli keessan iPhone ta'e ganjallaa App Store bakka jedhu kaatuquudhaan gara App Store xanii daawunloodii godhattu jechuudha. Amma gara Google Play Store deemtanii jechuudha. Amma anaan oppiin godhe baninaan jira. Isin immoo install yookaan daawunloodii godhattu jechuudha appilikeeshinii kana. Appiin kun oriijinaala liinkii isaa Google Play Store irraa buufattu jechuudha. Appii kana ni banna walumaan banna kan isin gaafatu Gmail akkaawuntiidhuma. Kanaafuu karaa sirriitiin haala kamii akka bantan isin agarsiisa viidiyoo kana hanga dhuma hordofaa isiniin jira. Asirratti appilikeeshinii kana banuudhaaf haala kana isiniif fida. Continue Google kayetti yoo tuqxan Google akkaawuntiidhaan wal quunnamsiisuudha. Inni ganjallaa create akkaawuntii kun haaraa iimeelii fi paaspoortii appii kana itti uumtanii banuu jechuudha. Inni ganjallaa inni mallattoo diimaa agarsiisu kun Create account yeroo isin tuqxan ganjallaa kana bakka diimaa kana yeroo isin tuqxan Gmailii bilbila keessaa qabdan takka ni filattu jechuudha. Asirra tuquudhaan asirra yeroo isin tuqxan gara fuula duraa yeroo isin fidu iimeelii takka kan bilbila keessaa qabdanuu gubbaatti ni barreessitu sanduuqa walaa irratti. Ganjallaatti immoo paaspoortii appilikeeshinii kanaa cimaa paaspoortii 8 ol ta'e akkasuma kammoo yookaan 8 ol ta'e qubeedhaa fi lakkoofsa adda addaa wal makuudhaan. Haala kanaan eega fixanii kaatanii next isin banamaa jechuudha. Yoommoo haala kanaan banachuu barbaade next keessatti tuquudhaan ni fixanii banuu dandeessu jechuudha. Yoommoo haala kanaan isin didee maal gootu duubatti deebi'uudhaan karaa gabaabaa karaa itti banachuu dandeessan haala kanaan yoo isin dabarse gara fuula duraatti next tuquudhaan banachuu dandeessu jechuudha. Haala kanaan ni banattu karaa lamaan keessin banattan. Kabraa duubatti deebi'uudhaan maal gootu yoo haala kanaan isin bananii banattu yoo inni immoo haala kanaan isin didee duubatti deebitanii continue your Google kayetti tuquudhaan continue your Google bakka itti tuquun Google wal quunnamsiiftu jechuudha. Google akkaawuntii bilbila keessaa qabdan takka ni filattu asirratti akkaawuntii Google bilbila keessaa qabdanuu tokkorra tuqxu jechuudha. Akkaawuntii yookaan Gmail akkaawuntii Google takkarra eega tuqxanii continue ka jette ganjallaan ni jirti. Eega Gmail filattanii continue ka jette tuquudhaan appicha banuutti jirtu amma jechuudha. Gara bantanii fixuutti jirtu appilikeeshinii banuu waan takka isin tursiisu hamma appii kana banaa jirra jechuudha. Gara dhuma yookaan gara create gochuutti deemaa jirra jechuudha. Haala kanaan eega fixanii asirratti wantoota isin appii isaa irratti daawwattan isin gaafata akkuma TikTokiiti ni filattu waan barbaaddan irra tuquu ispoortii jira wantoota hedduu jira dubbisuudhaan waan barbaaddan hanga 10 olii filachuu dandeessu isin garuu tokko lamas filattuu rakkoo hin qabu. Ammaan isin agarsiisufanii tokkuma filadhiisan gara ganjallaatiin gara fuula duraa deemaa jechuudha. Ammaa isin agarsiisuu waan ta'inaan asirratti maqaa keessa username keessa sanduuqa awwalaa keessatti username kan keessan ni sirreessitu qubee walitti buttanii barreessuu qabdu. Username appilikeeshinii kana qubee walitti buttanii barreessitu yoo mallattoo diimaa ta'e hanga inni isin dabarsu ni sirreessitu. Ganjallaatti maqaa keessan ganjallaatti ammallee sanduuqa lama isinii baasaa maqaa keessan ni barreessitu maqaa abbaan ni barreessitu. Sana booda next deemtu asirra mallattoo xiyyaa kana banuudhaan asirratti guyyaa dhalootaa yookaan asirratti maal akka taatan shamarroo taatan family jettu dhiiroo taatan male kayetti ni filattu jechuudha. Shamarri family dhiirri immoo maleedha. Sana booda next ka jette diimaa tuquudhaan gara fuula duraa deemtu jechuudha. Ammallee asirratti gandar bakka jedhutti guyyaa dhalootaa filattu. Gandarii kana mallattoo xiyyaa ni bantu akkuma hammaa
Eega mallattoo xiyyaa bantanii guyyaa dhalootaa keessanii ni filattu. Guyyaa dhalootaa keessanii amata 18 ol ta'uu qaba. Akkuma TikTokii dogoggoruu hin qabdanu. Amata 18 ol ta'uu qaba waggaan keessan. Kanaafuu hola xaa'uudhaan gaa amata keessan numa filattu akkuma amma jirtatu ni filattu waggaa keessa rakkoo hin qabu. Ji'a keessa hidhattanii fi amata isin gaafata asirratti. Eega filattanii gaa gara fuula duraa isin dabarsa. Asirratti tokkoon filachuudhaan neekist jechuudhaan gara fuula duraa deemtu. Asirratti immoo piroofaayilii akka isin irra kaawwattan. Bakka mallattoo diimaa qubee kana qubee jiru kana yeroo irra tuqxan gaalaarii keessaa akka isin piroofaayilii keessan irra kaa'attanu isin gaafata jechuudha. Gaalaarii keesseen waan yookaan footoo kaa'uudhaan qaayitaa kaa'uu dandeessu yookaan immoo chuuz jiru gaalaarii bakka tuquudhaan ganjillaa tuquudhaan footoo gaalaarii keessaa qabdan bilbila keessaa qabdan takka alla'uu ni gootu kana heeyyamatti kennitu. Bilbila keessan keessaa footoo tokko ni filattu. Footoo bilbila keessaa kaatanii qabdan asuma dhiyeenya kanuma qabdanu ammas tokkumarran tuqa footoo koorraa isinis tokko filachuudhaan gara fuula duraa deemtu jechuudha footoo keessan. Footoo keessan eega filattanii neekist ka'ee tuquudhaan gara fuula duraa dhuftu asirratti ammallee lakkoofsa asirratti ni barreessa kan galchitu referaaliyaa yoo asirratti lakkoofsa sana galchitan doolaara dabalataa doolaara 2 isinii kenna jechuudha. Kan koorraa muree isinii kenna jechuudha. Lakkoofsa kana bakka duwwaa kaa'atte barreessuudhaan neekist bakkeetti tuquudhaan gara fuula duraa deemtu. Asirratti seera appichaa dubbisuu dandeessu afaan Ingiliffaa namoonni beektanu. Eega dubbiftanii fixxanii ola xaa'uudhaan maal gootu? Afaan Ingiliffaatiin seera appichaa dubbisuu dandeessu. Akkaataa itti fayyadamtanii qarshii irraa argattan waa hunda isinii hima wantoota isin eeguu qabdanu. Sana booda ola xaa'uudhaan neekist bakka itti tuquudhaan gara fuula duraa deemtu jechuudha. Neekist bakka itti kana kontinuu gara fuula duraa deemuudhaan alla'u yoo inni heeyyama isin gaafate alla'u itti heeyyamatti kennitanii hamma dhumatee jira jechuudha. Appii bannee fidnee jira jechuudha. Piroofaayilii keessan ilaaluu yoo barbaaddan ganjallaarraa mallattoo piroofaayilii keessan harka mirgaarra ni jirti. Yoo piroofaayilii amma bantanii kaatan arguu barbaaddan kan isin karaa itti maallaqa argattanus isiniin agarsiisa asirratti. Piroofaayiliin kun kan amma bannee kaane akkaawuntiin kun yoo barbaaddan mallattoo diimaa tuquudhaan viidiyoo kan footoo adda addaa irra poost gochuudhaan kooyinii argachuu dandeessu jechuudha. Asirratti Professional Dashboardiin Professional Dashboard bakki kun bakka doolaaraatti isin herreegu yoo isin viidiyoo adda addaa footoo adda addaa poost goota footoo qulqulluu bakka diimaa tuquudhaan gaalaarii keessa battanii awwala qopheeffachuu qabdu footoodhaaf viidiyoo gaggabaabaa irra kaa'uu qabdu jechuudha. Sana booda gubbaarraa pooyintii bakka itti jirtu pooyintii jechuun qabxii isin argattan yookaan immoo kan isin dalagdan asirratti doolaaraa isin kaa'a jechuudha. Haala itti baafattan guyyaa biraa viidiyoo isin agarsiisa garuu hamma karaa kamiin keessin doolaara baay'ee irraa argachuu dandeessanu karaa kana bakka kana tuquudhaan tokkoffaa sekoondii 60 appii sana dudduubatti deebitanii viidiyoo ilaaluudhaan sekoondii 60 viidiyoo daawwachuudhaan hanga sekoondii 60 yoo daawwattan saantima isinii kenna jechuudha. Akkasuma pooyintii isinii kenna jechuudha. Inni ganjalaa immoo daqiiqaa 5 appii kana keessa yoo dudduubatti seensanii turtan appii keessa viidiyoo laxooftanii viidiyoo ilaaltan kooyinii 100 akkasii kenna jechuudha. Kooyinii kun gara doolaara 3 olii ta'a jechuudha qabxiin kun. Kanaafuu inni kabiraa referaal linkii namaa sheer gochuu godinyaa keessanii yoo sheer gottan akkasuma doolaara isinii kenna jechuudha. Godinyaa keessanii yoo sheer gottan linkii appii kana bakkuma ammaatii argattu referaal bakka ganjallaa tuquudhaan bakka kana tuquudhaan piroofaayilii keessan jaa linkii keessan ni argattu. Nama yoo sheer gotan akkasuma ni argattu. Appii irraa viidiyoo ilaaluudhaan walitti qabattu. Eega walitti qabatanii kaatanii haala kamiin akka irraa baafattanu guyyaa biraa viidiyoo lammataa isinii waraabaa haala kanatti fayyadamaa laakii fi sheer gochuu hin dagatinaa. Gaaffii qabaattan komentii barreessaa.